Wixinee labsii gaachana sirnaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 245 muraa 2014 bahin uummanni magaalattii dammaqee ijaaramuun nagaa fi tasgabbii qe'ee naannoo isaa akka eeguuf gurmaa'insi beekamtii qabuun ijaaramee hojiitti galaa kan jiru yoo ta'u, hojiiwwan qindoomina nageenyaa hawaasaa karaa yaaddoo irraa bilisa ta'een cimee hojjetamaatti jira. Bulchiinsi magaalaa Galamsoos miseensota gaachana sirnaa leenjisaa ture 350 fi paatroolii daawwii 200 fi waajjira tajaajila poolisii hawaasaa kutaawwan garaagaraa of keessaa qabu bakka hooggantoonni mootummaa keessummoonni adda addaa fi hooggansi nageenyaa argamanitti sirnoota garaagaraatiin eebbisisee jira. Gaachana sirnaa Daalee Jumurra Awwazaa lammaffaa Yeejeer irraa gammada. Galamsoo akkasumas eebba gaachana sirnaa guyyaa raajjeffamuu bagaraatti guddaatti dhufe. Hartiin jiru, hamileen jiru. Sirna eebbaa kanarratti hooggansi garaagaraa sadarkaa godina magaalaa fi aanaa kan argaman yoo ta'u, hoogganaan qajeelchaa poolisii godina Harargee Lixaa Koomishinar Kaasaayii Nagaash sagantaa kanarratti argamuun haasawaa taasisaniin mootummaan naannoo Oromiyaa jabinaa fi kutannoo keessaniin sirna aadaa fi Oromoo yookiin duudhaa ganamaatiin waldhabdeen kamiyyuu akka furamuuf bifa kanaan eebbi keessan kan faayame jechuun haasawaa isaanii kan jalqaban. Gaachanni sirnaa wabii nageenya uummataa waan ta'eef hawaasa keessaa filatamtanii carraa aanaa keessanii fi magaalaa keessanii nageenya ishee tiksuuf filatamtan guyyaa har'aa kana kan geessan hundi keessanuu baga gammaddanii jedhan. Doomina qaamolee nageenyaa biroo cimsuun keessumattuu jedhan Koomishinar sirnoota mootummaa durii keessa ture yaadachiisuudhaan ilaalchota biyya balleessan irraa bilisa ta'uun akka qabanii fi qaamota aangoo qaban qofa eeguu osoo hin taane akkuma maqaa isaa sirnaa fi nageenya uummata isaa wabii ta'uu qabdu jedhan. Qaama sirna gadaatiin uummata Oromoo biratti beekumtii qabuu fi labsii mootummaa naannoo Oromiyaa 245 bara 2014 jabina sirna gadaatitti deebi'uudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa humna hawaasa keessatti amanamoo ta'anii fi humna sirnichaaf amanamoo ta'anii fi sirnichaaf gaachana ta'uu danda'an uummata keessaa filatamtanii sirna biyyi keessan ittiin bultu akkasumas immoo akka aanaa Abrootii fi magaala Galamsoo nageenyichaa fi sirnicha aanaa keessaniitis magaala keessaniitis eeguudhaaf filatamtanii guyyaa har'aa kana eebba kanaaf geessan baga siniin ga'e baga gammachuun barbaada. Itti aansee humna nageenya waliin eegdan akkasumas humna tajaajila poolisii hawaasaa jaarmaa uummataa keessaa ijaaramtanii isinis leenjii keessan fixattanii waloodhaan nageenya naannoo keessanii mirkaneessuudhaaf qophaa'ummaa argisiistanii fi leenjii keessa fixxanii sadarkaa kanaan baga geechan jechuun barbaada. Edaa humni kun biyya tokkoof murteessadha. Bara dargii seenaadhaanis waan beeknurraayis Abiyoot Xabbaaqii kan jedhamu. Abiyoot Xabbaaqii jechuun bulchiisuma dargiin ittiin bulchu san kan eegu jedhamee humna filatamu. Humni kun garaagartummaa saniin adda. Humni kun sirna biyyaa fi uummata eegan ala qaama mootummaa yookaan immoo qaama aangoo qabu bichaa kan eeguu miti. Kanaaf garaagartummaan isaa kanarratti. Kanaaf humni guyyaa irraa sadarkaa magaalaa Galamsootitti eebbaaf geessan humna murteessoo, humna beekumtii labsii biyyaatiin ijaaramtan. Humna callisee walitti qabamee yeroodhaan nageenya naa mirkaneessu jedhamee humna walitti qabame odoon ta'in
humna beekumtiidhaan mootummaa naannoo Oromiyaatiin caffee Oromiyaatiin labsiidhaan murtaa'ee humna ijaarame. Humni kun humna gaheen guddaan eenyumaa caalaa irraa eegamu. Sababni isaa maqumti isaatis gaachana sirnaati. Gaachana sirnaa jechuun sirnichi cabiinsa tokko malee biyya kana keessatti olaantummaan seeraa akka kabajamu. Dhimmoota kanaaf rakkoo ta'an dursanii ittisuu kan danda'u. Dhugaa fi haqarra dhaabbatee rakkoo nageenyaa wanna ta'uu danda'u dursee irratti mari'achuu, rakkina saniif fala kaa'u, dafee rakkina san hawaasa keessatti hiikuu, rakkoo sun immoo humnaa ol ta'ee gara fiixetti ba'e taanaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u humna godhu. Humni kun waan hundarraa humna bilisa ta'e. Addatti ammoo magaalaan Galamsoo giddugala nageenyaa fi diinagdee bakka haqaa fi dhugaan Oromoo qabsoo ganamaa irraa eegale waan ta'eef qaamoleen har'a carraa kan argattan duudhaa sirna gadaatiin rakkoo isaa hunda furatee gochawwan seenaa duraanii yaadachuudhaan cimtanii nageenya keessan akka eegdan isiniif dhaamuun barbaadaa jedhan. Magaalli Galamsootis magaala seenaa qabdu. Jagnoonni naannoo Oromiyaa ummata jagna keessatti olaantummaa Oromoo miidhaa Oromoo irratti qaqqabu mariidhaan waan hundaan akka hiikachuu danda'u seenaa naannoo dhageenyu bakka kanarratti mariin gaggeeffamu. Marii gaggeeffamu saniinis haqaa fi dhugaan Oromoo bakka itti argamee qabsoonis sirriitti uummata Oromootiif calqaba finiine keessaa aanan kun magaalli kun magaala seenaa qabdu. Soo humni arra nageenyaaf wabii ni taatan jettanii uummata filatamtanii qaama nageenyatiin leenjifamtanii waadaa galtanii hojiitti galtan kun seenaa durii sanirraallee ka'uutu irra jiraata waggaa olaantummaa seeraa kabachiisa. Soo kanarraa ka'ee seenaa durii sanis keessumaayyuu seenaa sirna gadaa akka deebisuu dandeechan uummanni keenya aadaa durii saniin akka waldaanya'u akka rakkoo isaa hiikkatu ta'uutu irra jiraatan ala uummanni keenya karaan taaneen akka inni wal hin qinmiinne rakkoon nageenyaa akka hin uumamne hojii guddaa gootonni magaala kana keessatti dhimma Oromoo labsaa turanis giddugaleessa godhatanii seenaa Andua soda de dinna du yabako nama barbadu da basai kenu charrako Andua soda de dinna du yabako nama barbadu da basai kenu charrako Uummanni magaalaa Galamsoo bu'aa nageenyaa fi qindoomina qaamolee nageenyaa waliin qaban hagam akka ta'e madaaluun kan sirrakkifne ijaarsi waajjira tajaajila poolisii hawaasaa sadarkaa isaa eeggate galma waltajjii fi kutaawwan adda addaa kan of keessatti hammatee hirmaannaa uummataatiin araddaa malkaa bal'oo fi duwwaa lamaa irratti ijaaramuun guyyuma kana eebbifameera. Uummanni karaa haqaa fi tajaajilaaf dhaqqabamaa ta'een qe'ee ofiitti iddoowwan tajaajila poolisii itti argatuu fi yakkoota garaagaraa ittisuu fi seeratti dhiyeessuuf baasii tokko malee ganda ofiitti tajaajiluuf waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa murteessaa kan ta'e araddaa duwwaa lamatti manni sadarkaa isaa eeggate qindoomina caasaa gandaa poolisii fi uummataatiin yeroo gabaabaatti xumuramuun tajaajilaaf saaqameera. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo Obbo Ahmad Xaayir akka magaalatti bara kana harka tokkoon misooma harka tokkoon immoo qindoomina caasaa nageenyaa cimsuun sadarkaa gandootatti uummanni sammuu nagaa fi iddoo mijatatti tajaajila akka argatuuf sochii gaariin jiraachuu kaasan.
namoota naannoo biraatti shakkamanii qabamanii as turan jechuudha. Galgala tokkotti odeeffannoo dhageenyee hundi hojjetan waa'ee isaa akkasuma turan as yeroo tokkotti kanaaf gurmaa'insa nageenyaa as jiru haalaan cimaadhaan asii Hoogganaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Galamsoo Inspektar Abbabaa Gabbisaa gurmaa'insi qaamolee nageenyaa cimsuun sochiin miira wal dorgommii gandaa fi gandootatti taasifamaa jiruun bara kana xiyyeeffannoo addaatiin hubannoon hawaasaa cimsuun manneen kana fakkaatan malkaa bal'oo fi duwwaa lamatti ijaaramuun uummanni nageenya ofiitiif kan of duuba hin jenne ta'uu isaa kan nuuf mirkaneessee jedhan. Bifuma wal fakkaatuun araddaa malkaa bal'oo irratti kan ijaarame waajjirri kun keessumattuu araddaa malkaa bal'oo iddoowwan sochiin hawaasa dinagdee itti baay'atuu fi sabaa fi sablammoonni garaagaraa sababa hojii daldalaatiif kan itti wal ga'u waan ta'eef hawaasni immoo mana kana fakkaatu kan tajaajila isaaf oolu ijaaruudhaan guyyaarraa eebbisiseera. Keessumoonni martinuu baga nagaan dhuftanii malkaa bal'oo daawwatan jecha walumaa galatti waa'ee mana kanaa eebba mana kanaatti irratti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan manni hawaasaati jechuudha. Poolisii hawaasaati. Nuti dursa tokko jennee gaafa araddaa kanatti as dhufan bulchaa gandaa kanaan waliin mari'adde jechuudha. Akkam ta'uu qabnaa jijjiirama tanaan dura dabrirraa nuti maal ijaaruu qabnaa maal fooyyessuu qabna kan jennu gatteenee mari'annee jechuudha. Gaafa gatteenee mari'annu bulchaan na ta'ee ani isa ta'eetti osoo rakkoon tokko hin uumamne hojjennee jechuudha. Gaafa itti gabbaanu hawaasa kana fakkeenyaaf tanaan dura jechuudha naannoon mana kanaa shintibeetii uummata daaloo kanaa ture jechuudha. Gaafa kana sirreessinee irraa xarrasiifnee lafa kana fakkaatu kan Oromooti waan ta'eef uummanni daaloo malkaa bal'oo kun asitti fayyadamuu qaba kan jennu waliigallee sirreessinee jechuudha. Dabalataan immoo walumaa galatti poolisiin waa'ee akka mana kanaa kana hin hojjetaa kan jedhamu immoo hawaasni illee beekee jira jechuudha. Tanaan dura poolisiin lolaa fi daangaa malee hin beeku jechuudha. Amma hawaasa keenya itti gaddeebinee gorsinee ijaarree kan lolullee asitti araarsinee kan wanta kamiyyuu jechuudha akka jaarsatti bakka kan baalagee adda addaa bichaa sirreessinee kaawwan gorsinee gatteenee ijaarree mana kana ijaarree jechuudha. Mana kana immoo kan ijaaraa jiran jechuudha. Hawaasuma kana fakkeenyaaf abbootii qabeenya hedduu jira jechuudha. Abbootii qabeenya san gatteenee uummata kanaaf fakkeenya ta'uu qabda. Yoo adda kana hojjette boroboo seenaa qabda. Fakkeenyaaf Somaaliin inni jiru jechuudha. Magaalaa kana keessa saboota adda addaatu jira jechuudha. Saboota sanii mana kana ijaartanii yoo asii biyya keessatti illee deemtan seenaa adda addaa daladdanii deemtanii seenaan isii yaadatanillee mana hangana ga'u kana ijaarree jechuudha. Dabalataan immoo mana aadaa kanas yeroo gabaabduu keessatti nutti kenname kana dura jammarame yeroo gabaabduu keessatti Manichi kan uummanni yeroo barbaadetti tajaajila isaaf malu itti argatuu fi wantoota barbaachisuun guuttatee kan ijaarame waan ta'eef kana booda mariidhaan malee dheekkamsaa fi hidhaa qofaan rakkoon hawaasaa furamu akka hin jirre hubatee poolisiin naannoo kana tajaajila kennus uummata isaa itti dhiyeenyaan qixa sirriin tajaajilu akka qabu hoogganaan qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Koomishinar Kaasaayee Nagaash dhaamaniiru. Ijaaree jira irraa tajaajila akka qabeef kan olaantummaan seeratti mirkanaa'e kan uummanni poolisii ta'u poolisiin hawaasa ta'u hawaasni poolisii ta'u siigalee miti manichi kun mana tajaajila haqaa itti argatan bakka fagoo deemtee akka hin rakkanne mana kiraadha jettee akka hin rakkanne waan hunda sii guutanii jiru. Isaan alatti kan nama waan hunda namatti uwwise isaan immoo yaaddoo nageenyatiin ala bakka rakkatanii daftee qaqqabdee rakkoo san hiiku kanatu sirraa eegama. Kanaaf roorroo hin barbaadu jechaadha. Uummanni as keessa daaloo keessa jiru kan manaa fi waajjira sitti ijaare kun kana sirraa barbaada. Kana sirriitti cimsuu danda'u sirriidha. Abbootiin keenya immoo warri kana hojjettan waan hojjettan kanaaf immoo tajaajila gaarii akka argachuu dandeechan keessattuu warri gorsituu walabaa as keessa yoo jiraattan uummataa fi qaama asitti nageenya eegu kan gidduu taatanii waan rakkoo ta'e gorsitanii rakkoon mariidhaan hiikkachuutu irra jiraata malee kana booda hidhaa fi eekkamsaan hiikkachuun irra jiraatu. Kana barbaada uummanni naannoo kanaa. Kabajamoo daawwattoota keenya odeeffannoon sirnaa eebbaa gaachana sirnaa fi akkasumatti illee odeeffannoon ijaarsa waajjiraalee buufata tajaajila poolisii hawaasaa irratti fuulleeffannee isiniif dhiyeessine kan hangammaa kana ture waan nu hordoftaniif guddaa isin galateeffanna.